Yoo yaar kafuun ashamaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqabarratti hangafoota odeeffannoo keenya gurra isin buusna. Eertiraan Itoophiyaan ulaa galaanaa walaba ta'e argachuu qabna maqaa jedhuun waraana irratti labsuu fi dubbii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Asabii fi rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa Eertiraa harka qabaachuu dubbataniin Eertiraa deebii kennitee jirti. Misiriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuuf akka jirtu gabaafame. Dhukkubni tibbana Itoophiyaatti mudate maalummaan isaa baramee jira. Hangam akka yaaddessaa ta'ee fi maaltu akka godhamu qabu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hawwii bara dheeraa booda uummata kamisee ijaan arguu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahamee jedhe ministeerri muummee Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Abiy Ahmed uummata kamisee arguun hawwii bara dheeraa isaa ta'uu danda'a. Garuu kan inni wajjin mari'ate uummata Oromoo kamisee keessa jiraatu wajjin miti jedhan. Dhimma kanarratti namoonni yaada kennan. Sababni lakkoofsi barattoota qabxii darbiinsaa qormaata kutaa 12ffaa galmeessan gadi aanaa ta'eef qoratamuu akka qabu himame. Irra deebuudhaan harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessatti odeeffannoo gaddaas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya gaddaa xumura odeeffannoo keenya irratti kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis hamma xumuraa nu faana tura. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa qaxaatan. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraa nu faana turaan affeerraa keenya. Eertiraan Itoophiyaan ulaa galaanaa walaba ta'e argachuu qabna maqaa jedhuun waraana irratti labsuu fi jette. Dubbii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Asabii fi rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa Eertiraan harka keessaa qabaachuu dubbataniif Eertiraan deebii kennitee jirti. Guutuu odeeffannoo kana akka taalutti isiniif qindeessee jira. Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jechuudhaan ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemna Gabra Masqal ibsan. Paartiin badhaadhinaa Eertiraa irratti waraana labsuu barbaaduuf sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jira jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemna Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Osoo addaan hin kutin humnaan ulaa galaanaa walaba ta'e argachuu fi humna waraana galaana diimaa irratti ijaaruu qabna jedhuun dubbii summaa labsuun walabummaa Eertiraaf arrabsuudha jechuudhaan Yemna Gabra Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansan. Paartiin badhaadhinaa waggoota lamaan darbaniif waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf yaada uummataa hubachuu fi gochaa seera qabeessa of tiksuuf fudhatame fakkeessuuf hojjechaa ture jechuudhaan himata. Foorumii imaamata alaa jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti qophaa'e irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiyoombiyoos gochaa Eertiraa yeroo dheeraaf Itoophiyaa nagaa dhoowwachuu hojjetu jedhu dhiyeessanii turan. Dr. Geediyoon waltajjii ambaasaadorota dabalatee dippiloomatota biyyattii garagaraa irratti hirmaatan irratti kana kan jedhan dhimmoota yeroo gaafa Afrikaa ilaalchisuun ilaalchaa fi imaamata mootummaa Itoophiyaa dhiyeessanii jiru. Yemna Gabra Masqal dubbii Dr. Geediyoon Xiyoombiyoos dippilootaaf dhiyeessanii kanaaf deebii kennan. Deebii kennaniin Dr. Geediyoon Xiyoombiyoos forumicha irratti sarbama Eertiraan tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwattu ilaalchisee ejjennoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhatu irraa of qusachuu agarsiisan yeroo hundaa akka itti hin fufnee fi kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabne himan. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adabaa ganda Buchaatti hawaasni doorsisaa murtee seeraa maleetiif saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adabaa ganda Buchaatti hawaasni doorsisaa murtee seeraa maleetiif saaxilamuu jiraattonni himan. Doorsiin murtee seera malee kun sababa namoonni lama ganda san irraa baqatanii biyyaa baaniif ta'uu jiraattonni himanii jiru. Namoonni biyyaa baqatan kun seelii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa shanee jedhee waamu ajjeechaaf barbaadaman biyyaa bahan jedhu. Namoonni kunniin Juulaa Haaji Jinjimoo fi Eekoo Joonjaa kan jedhaman yommuu ta'u isaan lachuu namoota tuttuqqii siyaasa irraa bilisa ta'an ta'uu jiraattonni himanii jiru. Eekoo Joonjaa yeroo dheeraaf waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun akka ajjeefamu barbaadamaa ture yoo himan baqatee biyyaa bahuu jiraattonni himanii jiru. Ijoolleen isaa Idris Eekoo fi Abdussamad Eekoo sababa inni biyyaa baqateef abbaa keessan fidaa jedhanii waajjira poolisii aanaa Adabaa keessatti hidhaan dararaa jiraachuu himu. Yeroo ammaa kana namoonni lamaan kun guyyaa 10 keessatti yoo biyyatti deebi'anii harka hin kennatin maatii isaanii irratti tarkaanfii ajjechaa fudhan jechuudhaan manguddoota walitti qabanii himu jiraattonni himanii jiru. Qabeenya namoota kanaa kana baadiyyaa fi magaalaas jiru ni barbadeessina jechuudhaan dhaadataa jiru jedhan. Aanaa Adabaa keessatti namoonni qaamota nageenyaatiin hidhamaa doorsifamaa ajjeefamaa turuu ni yaadatama. Akka jiraattonni jedhanitti qaamonni adda dureen yakka murtee seeraa malee uummata irratti raawwataa jiran ajajaa poolisii aanaa Adabaa Abuu Tashitee fi itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Adabaa Xaahir Kadiri.
ganduma bulchaa jedhamu kana keessatti bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 5 ajjeesanii awwaala dhoowwanii akka reeffi isaanii shamu godhanii jiraattonni sodaa nageenya hamaa keessa jira jechuudhaan dubbataa jiru. Hawwii bara dheeraa booda uummata Kamisee ijaan arguu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahamee jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hawwii bara dheeraa ta'uu danda'a uummata Kamisee ijaan arguun garuu uummata Oromoo Kamisee keessa jiraatu wajjin hin mari'annee jedhan. Namoonni dhimma kanarratti yaada kennan guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hawwii bara dheeraa booda uummata Kamisee ijaan arguu danda'u kootiif gammachuun natti dhagahame guddaadha jechuudhaan ibsan. Ministeerri Muummee mootummaa naannoo Amaaraatti magaalaa guddoo godina bulchiinsa sabaan Oromoo kan taate Kamiseetti daawwannaa taasisanii jiru. Uummata Kamisee ijaan ilaaluuf bara baay'ee gaafachaa fi karoorsaa turuu ibsuun hawwiin isaan arguudhaaf qabu kan onnee irraa madde har'a milkaa'uu danda'uuf rabbiif galata galchaa jedhan. Kabajamoo ittaanaa muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xuruunee, kabajamoo pirezidaantii naannoo keenyaa, akkasumas abbootii gadaa, abbootii amantaa, haadholii asitti argamtan hundaaf hunda dura haala kanaan ija uummata baay'ee jaallan hawwii bara dheeraa booddee yeroo baay'ee karoorsinee gochuu hin dandeenye hawwii bara dheeraa booddee ijaaf ijaan isin arguu danda'uu kiyyaatti gammachuu natti dhagahame guddaa isin ibsuu barbaada. Abbootii gadaatii fi abbootii amantaa sabaan Oromoo ta'an Kamisee keessa hin jiru. Muummichi ministeeraa uummata Kamisee arguudhaaf hawwii bara dheeraa qabaatu danda'a garuu uummata Oromoo Kamisee keessa jiraatu wajjin hin mari'annee jedhan namoonni dhimma kanarratti yaada kennan. Abbootii amantaa fi abbootii gadaa jedhanii wanti abbaan gadaa jiru. Abbaan gadaa waliin gosa kun kana waan irratti kaa'amuu qabu. Sirna gadaallee gadi fageenya abbaan gadaa waa'ee gadaa beekuu hin jiru. Waa'ee hannaa malee gonkumaa abbaa gadaa qaba qabuu danda'u illee hin jiru. Ummati keenya kana gadi fageenya ni beeka. Otoo waa'ee gadaa waa'ee abbaa gadaa waa'ee sirna gadaa Oromoodha, eenyummaa Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, siyaasaan Oromoo kana barsiisuu fi eenyummaa Oromoo uummata Amaaraa ishee ta'ee kanarratti fe'uuf yaala ture malee eenyummaa Amaaraa uummata kanarratti fe'uuf yaalu. Garbummaa Habashaa jalatti miidha qabee kan sochoone hidhuudha yaalaa jiru kana keessatti kun abbaa gadaa Oromoo otoo ta'an abbaa gadaa Amaaraati. Dibata afannoo malee du'aaraa qeerroolleetii kanaafuu haala deemamaa jiru kana keessatti uummati keenya kana hubachuudha. Yoomillee taanaan abbaa isaa falmu warra bilisummaa Oromooti. Haalatti illee eenyu malee akka hin qabne ni beeka. Kanas hubatee beekuu qaba. Waraana isa bira dhaabbachuu qaba. Dhaggeeffachuu qaba. Olola abbootii gadaatii fi abbootii amantaa jaarolee biyyaa jedhan kun gonkumaa fudhachuu hin qabu. Abbaan gabummaa jalatti Oromoo duudhee kuffitee haga har'aatti akkatti duudhamu malee akka hin oolin jenne abbaan godhaa jiru. Isaanii kana yoomillee hubachuu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis laayikii tuquu hin dagatina akkasuma sheer godhuu hin dagatina. Namoonni jiru miidiyaa haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin ammoo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Sababni lakkoofsi barattoota qabxii darbiinsaa qormaata kutaa 12ffaa galmeessan gadi aanaa ta'eef qoratamuu akka qabu himame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Manni maree bakka bu'oota ummataatti koree dhaabbii dhimma misooma qabeenya namaa hojii fi teekinooloojii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barattoonni harka 100 keessaa 50 galmeessan gadi aanaa ta'uu isaatiin qorannoon gaggeeffamu akka qabu himaniiru. Koreen dhaabbii kun raawwii karoora kurmaana jalqaba bara 2018 ministeera barnootaa gamaagamee jira jedhee waggoota 5 darban keessatti haaromsi sirna barnootaa irratti taasifame qulqullina barnootaa eeggachuu fi ilaalcha jijjiiruu irratti milkaa'ina kan qabu yoo ta'u sirni barnootaa ammallee 100% rakkoo irra bilisa miti jedhame. Waggoota darban wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 12ffaa bara 2017 darban kan dabale ta'us garuu ammas baay'inaan barattoota qormaataaf ta'anii wal bira yoo qabame yoo ilaalamu gadi aanaa ta'uu ibsamee jira. Akkasumas lakkoofsi barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoraman waggaa waggaadhaa harcaa dhufuu ibsamee jira. Waggoota afran darbanitti sirni barnootaa keessatti cabiinsi ture suphamuudhaaf riiformiin bal'aan hojiirra ooluun isaa kan ibsame yoo ta'u yeroo ammaa sababoota rakkoo sirna barnootaa keessatti mul'ateef adda ni baafama jedhamee eegama. Misiriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutiitti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuudhaaf akka jirtu gabaafame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Misiriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Jibuutii keessatti ijaarsa buufata doonii haaraa keessatti qooda fudhachuuf akka jirtu gabaafame. Biyyoonni lamaan waggaa dura buufata doonii misoomsuuf kan dabalataa waliigaltee wal hubannoo mallatteessuun dhiyoo hojiirra oolchuuf jedhu. Sochiin Misirii yeroo Itoophiyaan ulaa galaanaatti ishee baasu argachuuf gaafii yeroo cimsitee jirtutti dhagahame. Itoophiyaan ulaa takkitti oomisha alaa itti baastuu fi alaa itti galchitu Jibuutiidha. Sochii Misir kana Itoophiyaan akkamiin akka ilaaltu ammatti ifa ta'uu baatus kun nageenya biyyoolessaaf
kanaaf yaaddessaadha jedhu xiinxaltoon. Gaazexeessaan biyya keessaa Kaapitaal jedhamu maddeen eereen akka gabaasetti waliigalteen Misrii fi buufata doonii Jibuutii ijaaramuuf jettu dhiyoo ni taasifama. Dhimma hidha Abbaa Itoophiyaa gammachuu kan hin qabne Misriin amma Finfinnee waliin hariiroo gaarii hin qaban Eertiraa waliin michummaa cimsitee jirti. Dhibeen dhiyeenya kana Itoophiyaa keessatti argame maalummaan isaa adda baafamee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaa kibbaa Jinkaatti dhibeen haakima dabalatee du'aan namoota 6 sababa ta'e vaayirasii Maarbarg ta'us ministeerri fayyaa beeksisee jira. Dhibeen biyyoota gama kibba Itoophiyaa jiran keessatti mudatee ture kun torbaan dura naannoo kibba Itoophiyaa keessatti mul'atee ogeessota fayyaa 2 dabalatee namoota 2 galaafatee jira. Ministeerri fayyaa ibsa baaseen jimaata 3/14/2025 namoonni mallattoo dhibee kana irratti mul'ate yookaan namni vaayirasii kanaan shakkame akka hin argamne ibsuun dhukkuba kana ittisuu fi to'achuuf hojii hojjetamaa jiraachuu eeree jira. Vaayirasiin kun waggaa tokko dura biyyoota baha Afrikaa keessatti mul'atee namoota baay'ee kan du'aaf saaxile yoo ta'u vaayirasii Maarbarg jedhamu kun dhukkuba haala saffisaa cimaa ta'een daddarbu yoo ta'u Iboolaa waliin kan wal fakkaatu ta'uu ogeessonni ni dubbatu. Mallattoon dhukkuba kanaa ho'a dhukkubbii manyee garaa kaasaa ol deebisuu fi yeroo tokko tokkos dhiigni jabaa dhangala'uu yoo ta'u dafee ajjeesuu kan danda'udha. Waggoota dhiyoo asitti namoonni dhibbaan lakkaa'aman vaayirasii Maarbarg qabamanii lubbuu darbaniiru. Namoonni dhibee kanaan du'an harki caalaan Afrikaa keessatti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti Maarbarg namoota qabate keessaa giddu galeessaan walakkeessaa ajjeesee jira. Warra dhukkuba kanaan dura mudate keessaa dhibbantaa 24 hanga 88 kan ta'an ajjeeseera jechuudhaan himan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya gaddaatiin Harargee Lixaa Aanaa Hobroo keessatti dargaggeeyyii 6 mana guuranii badii tokko malee rashanan waraanni mootummaa godina Harargee Lixaa Aanaa Hobroo ganda Daansaa jedhamutti namoota nagaa waraanni mootummaa gabbaasee rashane reefa akka uummanni hin fudhanne dhorkee bineensa nyaachise jechuudhaan odeeffannoo kana nuun gahanii jiru. Namoonni ajjeefaman Nuuree Abdurrahmaan Muhammad, Dureessaa Muhammad Sheekaa, Najiib Hussein, Naasir Hamdoo, Muktaar Muhammadii fi Zeenii akka ta'an gabaasni dhaqqabee ni mul'isa. Namoonni kunneen ganda isaanii keessatti namoota nagaa akka ta'an yoo himan maddeen nama siyaasa keessattis tuttuqaa hin qabne jechuudhaan ibsan. Garuu qaamni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan gabbaasee rashanee jedhan maddeen nuun gahan. Warra du'aniif rabbiin warra jannataa godhu akkasuma uummata Oromootii fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwinaa galanni isaanii bilisummaa haa ta'u. Rabbiin immoo sirna nama nyaataa kana nurraa haa kaasu jenna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoo namaaf qabannee isiniif dhiyaannan ganu. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isinii jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaa dhafaa raawwatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yaada qabatan koomentiidhaan nu barreessaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.